Qaamenshan guyyaan dhaloota mata duree Itoophiyaan eda'ama dhalootaati jedhuun Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kabajameera. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa dhaloonni ammaa wal jaalachuu duudhaa godhachuudhaan hojiilee gaggaarii biyya ijaaran irratti cichee hojjechuu qabaadhaaman. Dhaloota jabaa fi biyya ijaaruu horachuudhaaf barnoota irratti ciminaan hojjechuu murteessaa ta'uu eerani. Dhaloota waa dubbisuu fi qorannoo cimsuu horachuun akkaan barbaachisaadha jedhan. እንደ በፊቱ በጠባብ ፍሬምወርክ ሳይሆን ሰፋ አድርጎ ማሰብ በስፋት ማንበብ የሚችል dhalootni amma akka dhaloota keenyaa dirree dhiphaa keessatti kan yaadu osoo hin taane kan bal'isee yaadu ta'uu qaba. Dhaloota waa dubbisuu jaallatu kan sirriitti barate sirriitti waa xiinxalu ta'uu qaba. Nutillee akka biyyaatti dhaloota jabaa horachuuf ciminaan ni hojjenna. Biyyi takka kan ijaaramtu walharkaa fuudhiinsa dhalootaatiin kan jedhan pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saalaworq Zawudee dhaloonni lafaa dhufan dhaloota waa xiinxalu ta'uu qaba jedhan. ማንኛውም ነገር የተገነባው በትውልድ ቅብብሎሽ መሆኑን ነው። biyyi kamiyyuu kan ijaaramu walharkaa fuudhiinsa dhalootatiin. Dhaloonni kamuu wanti nuuf gaafachuu qabu ani dhalootaaf maal kaa'ee darbaa maal dhalootaaf dabarsuun qabaa jedhee of gaafachuu qaba. Hojii hojjennu hunda keessatti dhaloota boruu biyya kanaaf ta'u irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Muuxannoon dhaloota jidduutti yaada wal jijjiiruutis jiraachuu qabaa jedhan pirezidaanti Saalaworq. በትውልዶች መካከል ያለው ግንኙነት የተቆረጠ ከዛ ደግሞ እንደሌላ ጊዜ የሚጀምር ሳይሆን walitti dhufeenyi dhaloota jidduu jiru kan addaan ciccite osoo hin taane kan wal qabateedha. Dhaloonni kamiyyuu ciminaaf hanqina qaba. Nuti ciminoota dhalootaa cimsinee itti fufaa hojii cimaa haa hojjennu. Badii hundumaa qaama biraatti qabuu dhiifnee abbaa furmaataa ta'uun biyya ijaaruu qabna. Walqeequu caalaa yaada furmaataa qabannee socho'uu murteessaadha kan jedhan pirezidaanti Saalaworq dhaloota hundaa keessa ciminaa fi hanqinni jiraachuu himan. መወቃቀሱ ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ ሐሳብም ይዞ መምጣት walqeequu caalaa yaada furmaataa dhiyeessuu yoo dandeenye bu'aan argama. Dhaloota jidduuttis mariin muuxannoo walii qooduu jiraachuun barbaachisaadha.